device is ready to pair. Hello. Yeah, damn it. Bluetooth device is connected. Yeah, damn it. Sena. Nabat galio. Nabat imal so. Yada. Mata dure in Kenya. Ana bakkanumatti mee haala jiru si galtee waliin mari'achuutu barbaachisaa. Yaadame. Oromoo yaada. Mata dureen kiyya gaafarraa haaluma si galtee biyya keessa jiru irraa dubbachuu barbaada. Kanaaf dhiyaadha. Maaliif odeeffannoo haala biyya keessa jiru haala ummanni keenya si galtee yeroo warraan tanaa maal keessa jira Beerawii wajjinis wal qabatee akkuma dur haati Oromoo yaa Rabbii kiyya dhiira naan kanni dhalaa naa kanni akkasuma jechaa jirti har'as. Kanaaf seenaa waliif dhaamuun barbaachisaadha, wal hubachiisuun barbaachisaadha. Kanaaf dhiyaadha. Mata dureen irraa dubbachuu deemu haala si galtee ummanni keenya dargaggoon qeeroon Oromoo maal keessa jirti kan jiru irraa dubbachuu deema. Rakkoo hamtuu ummanni keenya keessa jiru irraa dubbachuu deema. Rakkoo humnaan dargaggootaa fi ummata Oromoo hunda si galtee walitti qabanii waraanaaf dhiyeessuuf halkanii guyyaa ummata keenya rakkisaa jiraachuu mootummaa irraa dubbachuu deema. Kanaaf dhiyaadha. Kana kan dhiyaadhame. Kanaaf nin eegala. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu dhaggeeffattoota kabajamtoota ijoollee Oromoo qaqqaalii ilmaan sabaa dhiyaadhaa bagana ga'an dhuftan. Arraan tana si galtee wanniin irraa dubbachuuf deemu
haala siigaltee ummata keenyaa, haala qeeroo teenyaa, haala dargaggoota keenyaa irraa hin dubbachuu deema. Yeroo arraan tanaa siigaltee qeeroon Oromoo warri kaleessa mootummaa wayyaanee dhahaan cabse, warri kaleessa siigaltee Oromoo biraa galata qabu, warri kaleessa rorroo ummata kanaatiif jecha qabsaawee wayyaanee cabse, arraan tana siigaltee carraan qeeroo teenyaatii fi qarree teenyaa humnaan siigaltee qabanii lola isaan hin laalletti oofaa jiranii jechuudha. Kanaaf qeeroon siigaltee Oromoo tanarra siigaltee mana hidhaa keessa jirtu, tanarra ija hammeenyaatii fi ajjeefamaa jirtu, ijoolleen Oromoo ijoolleen silaa galata qabdu, ijoolleen saba kana biraa silaa jajjabeessuu qabdu. Arraan tana humnaan siigaltee warri phiiphii kun humnaanii lola isaan hin laalletti lola siigaltee amaarummaa jiraachisuu irratti sanis siigaltee humnaan guuraa jiranii. Akka odeeffannoo qabutti magaalaa Awwadaay keessatti galgala kana humnaan siigaltee waraanni gandarra deemuudhaan ijoollee Oromoo qabanii lola isaan hin laalletti hirmaachisuudhaaf guuraa akka jiran odeeffannoon qabaa jechuudha. Kana jechuun maali? Mootummaan tun mootummaa dimokiraasii akka hin taane, mootummaa dargii, mootummaa siigaltee juntaa, mootummaa militarii, mootummaa humnaan bultu ta'uu ummanni keenya siigaltee arguutu barbaachisaa. Ummanni keenya arkee jira. Kanaaf wanni siigaltee Oromoon wanni qabsaa'onni Oromoo lallabaa turan, wanni qabsaa'onni Oromoo itti rakkachaa turan, mootummaan tun mootummaa nafxinyaati. Mootummaan tun mootummaa Amaaraati. Mootummaan tun mootummaa Minilik. Sanirra siigaltee qabsaa'onni Oromootii fi hayyoonni Oromoo hedduun sababa kanaaf manidhaa jiran jechuudha. Wanni kaleessa isaan lallabaa fi turan, wanni kaleessa isaan Oromoo dhaamaa turan, waa'ee mootummaa phiiphii, waa'ee mootummaa bilisiqinnaa kan ilaalchisee arraan tana siigaltee ummata keenya irratti mootummaan tun takka lama jettee sharafuu eegaltee jirti jechuudha. Karoorri siigaltee warra Minilik, warra sooshaalistii kun tokko humnaan siigaltee waraanatti dargaggoota, haawwan, abbootii nama hunda siigaltee humnaan waraanatti guuru. Kun siigaltee karoora sooshaalistii keessaa isa tokko. Kana siigaltee ummanni keenya yeroo dheengaddaa, yeroo hayyoonni Oromoo lallabaa turan, ummanni keenya siigaltee warri cinaan tokko Abbichuu ilma Abbaa Gadaa ka Oromoo keessaa bee lafa dhiitaa turre jechuudha. Waan bira kunneetti tarsiimoo isaatii fi kana hunda dhiifnee mootii yookaan namicha Abiyyi jaaniin kan akka waan ergamaa rabbiitti siigaltee dogongora keessa galaa turre jechuudha. Arraan tana waan inni godhaa jiru alaallu. Ijoollee Oromoo, dhala Oromoo qulqulluu tan siigaltee kaleessa laffaatee, tan siigaltee kaleessa duutee, kaleessa dhumtee, ummata siigaltee hoolayyii tana hoolayyii ergamtuu warra Tigiree wajjin ta'ee warra ummata keenya fixaa ture kana dhiiga isaaniitii fi lafee isaanii cabsaniiti aangoo irra kaa'anii jechuudha. Arraan tana galanni qeeroo Oromoo maal ta'e? Humnaan siigaltee Beerawii guuruu, karaa irratti ajjeesuu, ilaalcha abaa'uu qabda jaanii ajjeesuu, kana ta'e jechuudha galanni ijoollee Oromoo. Kanaaf ijoolleen Oromoo, qeeroon Oromoo yeroo arraan tanaa siigaltee akkuma siigaltee Jawaar dhaamaa ture, akkuma hayyoonni Oromoo isinii dhaamaa turan, ija takka cufadhaa, ija takka rafaa, dhaamsa akkasii isinii dhaamamaa ture. Arraan tana siigaltee ija lachuu banattanii of eeggachuutu barbaachisaa jechuudha. Of eeggachuu barbaachisa. Mootummaan tunillee mootummaa nafxinyaa akka taate, mootummaa siigaltee Minilik, sirna Minilik deebisuu deemu akka taate qabatamaadhaan irra gahaa jirtan, harkaa jirtanii jechuudha.
kana siigaltee wanni nama agarsiisu wanni siigaltee namaa mirkaneessu beeraawii jechuun maal jechuu dargiin maaliif beeraawii guure maaliif beeraawii guure beektu sirna sooshaalistii keessa siigaltee biyyateetii du'i wanni biyya caalte hin jiru kaayyoon biyya fiitti biyyateetii biyya haadhateetii du'i kan jiru kun kaayyoo siigaltee nafxanyaati kaayyoo nafxanyaati arraan tana siigaltee dhalli Oromoo wanni humnaan guuramee naannoo Amaaraatti sameen irratti warri dhumuu deemu kun mootummaan kun eenyu jiraachisuu deema eenyu jiraachisuu deema olaantummaa nafxanyaa san mirkaneessuu fi mootummaa dhaabbattee jechuudha. Kanaaf dargaggoonni Oromoo qeeroon Oromoo dhalli Oromoo qulqulluun lola silaalle irratti lola siigaltee kaayyoo tokko Oromoon keessaan qabne irratti isin fuudhanii dhiiga keessan dhiiga saree akkan goone of eeggannoo godhuutu barbaachisa sirriitti of eeguu barbaachisa qabsaa'ota Oromootti makamuutu barbaachisa qabsaa'ota Oromootiif waraana bilisummaa Oromootti makamtee du'a seenaa du'uutu barbaachisa du'a kabajaa qabdu du'uutu barbaachisaa jechuudha. Kanaaf haalli amma fakkeenyaaf Oromiyaa tana guutuu keessatti keessaafuu Harargee lamaan irratti wanni deemaa jiru waan addaati. Humnaan siigaltee amma mucaa tokko Harargee lixaa aanaa Ciroo irratti waraanan deemu irratti siigaltee waraanaan dhawanii ijoollee Oromoo xiyyitiin dhawanii akkasitti siigaltee waraana deemu irratti ajjeesaa jiran madeessaa jiran maaleeta Oromoo maaleeti arraan tana siigaltee alaabaa lommuutti qabattee zarraf jettee siigaltee sameen deeyitee duu deemta kaaba deeyitee duu deemta bakka siigaltee seenaa takka ittiin qabne eenyummaa olaantummaa Amaaraa mirkaneessuudhaaf amata 150 siigaltee Abiyyi dhaadatee sirna Minilikniin deebisa jeessan deebisuudhaaf deeyitee sameen idduuta kaaba idduuta deemte hin barbaachisu sirraa hin barbaachisu. Kanaaf haalli amma siigaltee dhufaa jiru haalli Beeraawii wajji wal qabatee Oromiyaa tana keessatti deemaa jiru haalli siigaltee Harargee lamaan irratti deemaa jiru haalli guutuu Oromiyaa keessatti deemaa jiru dargaggoota Oromoo siigaltee humnaan fuudhanii lola isaan illaan irratti Beeraawii guuranii kaaba Itoophiyaa geessanii ficcisiisu jechuudha. Kanaaf ijoolleen Oromoo qulqulluun dhalli Oromoo qulqulluun lolli kun lola siigaltee Oromoo laaluu miti lolli kun lola siigaltee gabrummaa sirra deebisuudhaaf olaantummaa Amaaraa eegsisuudhaaf mootummaan kun siigaltee wanni ijoollee Oromoo guurtee itti ficcisiisuu deemtu olaantummaa nafxanyaa mirkaneessuudhaaf waan deemu kana siigaltee hubachuutu barbaachisaa jechuudha. Kana siigaltee ija siyaasaatiin ilaaluutu barbaachisaa jechuudha. Kanaaf hawwanii fi abbootiinis dargaggoota keessan qeeroo teenya tana yeroo diinni dhufee lola isaan ilaalle irratti hirmaachisuu deemu iddoon itti du'an sameenii miti iddoon itti du'an kaaba Itoophiyaatii miti iddoon itti du'an lafa Habashaatii miti iddoon itti du'an siigaltee lafa nafxanyaa irratti miti. Kanaaf abbootiin ijoollee teessan bakka dhugaatti erguu barbaachisaa jechuudha. Ijoolleen teessan dhugaarra qabsooytee saba kanaa qabsooytee bilisummaa Oromootiif qabsooytee yoo ijoolleen san siigaltee kufiftee seenaadha jechuudha. Kanaaf abbootiin Oromoo hawwan Oromoo mootummaan amma jirtu tun mootummaan PPtun dargiin lamaffaa tun ijoollee teessii galtee osoo ati argitu humnaan fuutee waraana gootee ficcisiisuuf sagantaa bal'aa qabattee itti deemaa jirti jechuudha. Itti deemaa jirti. Kanaaf ijoollee ta'e akka siigaltee dhiini isaanii dhiiga saree hin taane akka deemanii siigaltee sameen dhaqanii kaaba Itoophiyaa dhaqanii lola isaan ilaalle irratti akka hin dhumne mala dhee ijoollee ta'e siigaltee waraana bilisummaa Oromootti akka makaman godhe. Kana yookaan osuma ati deemtee qabsoo Oromoo tanatti osuma amanne
osuma niin dhukadha jettee ganda keessa fiiduutiti yookaan gurbaa keeniin awwaala jettee osuma fiiduuti mucaa keessa jalaa fuudhanii lola kaabaa geessanii ficcisiisanii ajjeesisanii jechuudha. Kan akkan taane hawwan Oromoo abbootiin Oromoo dammaqinsaan waan kana laaluutu barbaachisa. Arraan tana siigaltee maaltu deemaa jira? Maaltu deemaa jira? Maaltu deemaa jira? Dargiin lammaffaa dhufaa jira. Karoorri dargiin qabu, karoorri Haile Sillaaseen qabu, karoorri Minilik qabu takka takkaan si sharafamuu eegalamee jira. Beeraawiin maali? Beeraawiin maali? Beeraawi jechuun karoora siigaltee nafxanyaan biyya haadha teenyaa ittiin eene jaanii nama Oromoo kana sii fuudhanii lola isaan ilaalletti amma duras akkasi fixaa turan jechuudha. Bakki itti namni keenya siigaltee dhumaa ture kaaba Itoophiyaa kana lola sameenii arraas wanni godhamuu deemu. Warri siigaltee nafxanyaatii fi mootummaan amma jirtuus olaantummaa ilmaan nafxanyaa mirkaneessuudhaaf Itoophiyaa jaalatan san ijaaruudhaaf Itoophiyaa san siigaltee dhiigaan tursiisuudhaaf ijoollee Oromoo qulqulluu fuudhaniiti kaaba Itoophiyaa kana sameen kanatti ficcisiisuu barbaadan. Kana waa gallallaaluun barbaachisa. Oromoon dammaquun barbaachisa. Oromoon dammaquun barbaachisa. Dhiirtii oo duute bakkuma haqaa duute saba fiitiif duutu barbaachisa. Arraan tana Oromoon mootummaan qabdu. Oromoon mirgan qabdu. Shuuf silaa qeeroon teenya ta'arra siigaltee hidhaa fi waraana humnaan guuranii tatanaan maltee miti. Hoolayyii siigaltee kaleessa Oromoo irratti Oromoo ajjeesaa turte Tigree wajjin tana qabsaawanii ijoolleen Oromoo aangoo tana fidanii jara kana kannan. Silaa ijoolleen tun ijoollee qeeroon tun qeeroo kabajaa kannuuf qaban ture jechuudha. Arra garuu kabajaan ijoollee Oromoo kabajaan qeeroo Oromoo humnaan waraanatti guuranii ficcisiisuu. Ilaalcha abaa'oo qabda jaanii mana hidhaa keessatti guuraa jiran. Mana hidhaa siigaltee godina kana hunda irratti qeeroon Oromoo hidhuma jirte jechuun ni danda'ama jechuudha. Parsantii 80 ol qeeroon Oromoo tan kaleessa laffaatee, tan kaleessa dhiigasii ganneexee, tan kaleessa roorroo saba kanaatiif wareegamtee hoolayyii siigaltee bilisiqinnaa tana yookaan opiidiyoo tana aangoo irra keesse arraan tana galanni ijoollee teenyaa mana hidhaati. Mana hidhaati. Mana hidhaati jechuudha. Manni hidhaa isaan hanqateeti arraan tanaas lola isaan ilaalletti lola siigaltee lafa nafxanyaa eessisuu irratti ijoollee Oromoo guuraa jiranii jechuudha. Kanaaf sabni Oromoo abshaala ta'uu qaba. Ijoolleen Oromoo abshaala ta'uu qabdan. Abshaala ta'uu barbaachisa. Qawwee diinaa fuutee duuta. Lafa diinaa dheetee duuta. Lafa olaantummaa nafxanyaa mirkaneessuuf deemtee duuta. Itoophiyaa mililiksan jaaruu fi qawwee diinaa fuutee duuta. Kun siigaltee dhala Oromoo irraa ijoollee Oromoo irraa waan eeggamu miti. Sabaa sablammoota Itoophiyaa irraa waan eeggamu miti. Sabaa sablammoonni Itoophiyaa mootummaa yookaan dargii lammaffaa kan siigaltee amma waraanatti humnaan nama guuraa jiru kana dura dhaabbachuun barbaachisaadha. Qabsaa'uun barbaachisaadha. Kaayyoo isaanii hanqisuun barbaachisaadha. Kanaaf haalli Harargee irratti amma keessaafuu gaggeeffamaa jiru. Aanaa Haramayaa irra kan gaggeeffamaa jiru. Addeellee keessa siigaltee wanni gaggeeffamaa jiru. Awwadaa irratti ijoollee siigaltee qeeroo Oromoo tana humnaan guuranii waraana geessuudhaaf wanni godhamaa jiru. Waan akka malee siigaltee nama dhaga'amu. Kana siigaltee abbootii fi haawwanii fi hundi dhalli Oromoo teessanii ilaaluun hin barbaachisu jechuudha. Ijoollee teessanii wajjin kaatanii qabsaa'uutu barbaachisa. Bakka dhugaatti eenyummaa keetiif bilisummaa keetiif dhaabbachuutu barbaachisaa jechuudha. Kana haalli amma mootummaan tun itti deemaa jirtu siigaltee ilmaan Oromoo fuutee lola isaan ilaalirratti ficcisiisuudhaaf itti deemaa jiran. Oromoon tana ofirraa beekuu qaba. Oromoon dammaquu qaba. Oromoon siigaltee waraana keetii fi
waraana bilisummaa Oromootti makame. Duuti ati duutu du'a seenaati. Ummata keetiif duuta. Seena qabda seenaatee barreeffama. Hara rabbitti illee si galtee lafa teetirra duute. Kheyri harkatta. Kana namni kana ta'uu qaba. Olaantummaa Amaaraa mirkaneessuu fi lafa Amaaraa irra duuf ijoolleen Oromoo si galtee deemuu qabdu. Deemuu qabdu. Warri humnaan fuudhanii amma mootummaan warri bilisiginnaa kun harkaa qaboo jiraates leenjii qawweete san fudhadhaati isaanii garagala. Kanaaf mootummaan amma jiru kun akka dhabee jira. Mootummaan amma jiru kun mootummaa jechuun nama dhibaa, mootummaa shiftaadha. Mootummaa sii galtee dargiiti. Dargiin lamaffaa uumamee jira. Wanni Amaarri kaleessa dhaadachaa ture arraan tana qabatamaan harkaa jirra. Mootummaan tun teenyechaa turan. Mootummaan ijaaramuu deemtu mootummaa mililik jechaa turan harkaa jirra. Milikanni mootummaa tanaa wanni qabatamaadhaan amma daran sii galtee nuu mirkaneesse Beerawii humnaan guuruudha jechuudha dargaggoota Oromootii fi namoota Oromoo. Kana caalaa sii galtee Oromoon waa'ee mootummaa bilisiginnaa kana ragaan qabatamaan ni jira jedhee hin yaadu. Mootummaan tun mootummaa Oromoo kan taane waan garagaraatii fi seenaa garagaraa yookaan shira garagaraa kan sirra raawwatamaa jiruu fi sirra raawwatamaa ture ragaa guddasiif. Kanaaf ummanni Oromoo dhalli Oromoo hundinuu mootummaan tun Beerawii ilmaan keessan guuree ficcisiisuudhaaf sochiin sii galtee eegalamee jira. Kanaaf ilmaan kee lafa nafxanyaa irratti guuranii akkan dhumne ilmaan kee nafaqaa itti godhi waraana bilisummaa Oromootti akka makamu godhi. Kana seenaa dalaguun tana. Bakka dhugaatti saba isaatiif wareegamuun kabaja. Saba keetiif falmachuun kabaja. Saba keetiif qabsaa'uun kabaja. Kanaaf abbootiin teenya ijoollee teessan galaa itti godha. Nafaqaa kannaaf waan nyaatan kannaaf ijoollee gaggeessa. Bakka dhugaa gaggeessa haa qabsootu ijoolleen. Kana osuma sii galtee uummanni Oromootiif xiinxaltoonni Oromoo, hayyoonni Oromoo warri dhugaaf qabsaa'u, warri saba kanaaf dhaabbatu halkanii guyyaa uummata Oromoo kana lallabaa jiran jechuudha. Lallabaa turre jechuudha. Dhalli Oromoo haalli ammas deemaa jiru haala hammaataadha. Qabsoo teessaniin makamaa. Qabsoo teessaniin makamaa. Mootummaan kun mootummaa Oromooti miti. Mootummaan kun mootummaa nama nyaata. Mootummaan kun mootummaa akkanaati jedhamee hayyoonni Oromoo sii galtee yeroo hedduu sii galtee dhaamsa isiniif dhaamaa turan. Dhaamsa dhaamaa turan. Arraan tana mootummaan tun mootummaa dargii lammaffaa akka taate harkaa jirtan. Wanni mootummaa dargii lammaffaa isii godhu takka sii galtee Beerawii guuruun humnaan sii galtee waraanaaf nama kakaasuun humnaan nama fuudhanii lola dura nama geessanii ichitti akka dargaggoonni Oromoo lammiin Oromoo dhalli Oromoo akka duutu godhuun dargii lammaffaa akka taate ragaan kanaa olii hin hafne. Kanaaf dhalli Oromoo ijoolleen Oromoo dhuguma sii galtee yoo teessee ganda keessa teessees si fuudhanii bakka sii galtee naannoo Amaaraa si geessanii si hidhachiisanii si ajjeessan. Kanaaf teessuus hin baatu. Dheessituus ganda keessa baatus qabamtee sii galtee sameen dhaquun kee waan hin oolle. Kanaaf furmaanni dhalli Oromoo qabu. Furmaanni Oromoon guutuun qabdu. Waraana bilisummaa Oromootti makamii mootummaa tana xumuratti godhe. Mootummaa tana xumuratti godhutu barbaachisa. Mootummaan tun mootummaa hamtu. Mootummaan tun mootummaa sii galtee jenisaayidii gaggeessuudhaan galmootee jirtu. Mootummaan tun mootummaa sii galtee dargiirra hamtuuti. Mootummaan tun mootummaa shiftaati. Kanaaf uummanni Oromoo arraan tana qabsoon Oromoo bakka kaleessaan jirtu. Arraan tana
waraanni bilisummaa Oromoo bakka kaleessaan jiru Oromiyaa tana guutuu siigaltee harkachuu dandeessu. Kanaaf yaa dhala Oromoo, yaa ijoollee Oromoo, yaa qeeroo Oromoo, du'a seenaan qabne du'uu deemta. Lafa namaarra du'uu deemta. Olaantummaa nafxanyaa eeysisuudhaaf du'uu deemta. Warra eenyummaa keessi sarbu san maqaa itti godhuu deemta. Kanaaf yoo ati kaatee saba keetiif hin qabsoofne, yoo ati kaatee qabsoo Oromoo tana makamtee wareegama qaqqaalii fi bilisummaadhaaf yoo ati if hin qopheessine, humnaan si fuudhanii lola si laalle irratti si guuranii ibidda afaanitti si naqanii si ficcisiisuudhaaf sagantaan dhumee jira. Karoorri dhumee jira. Karoorri baafatan hujii irratti sharafamuu jalqabee jira. Osoo ati teessee qabsoo bilisummaa Oromootti makamuu sodaattu, osoo ati teessee qabsoon Oromoo tun dhiiroo qabsoo dhugaa teettee osoo ati shakkitu, osuma ati akkasii shakkitu sameen si geessanii si ficcisiisuudhaaf wanni hundi dhumee jira. Isin guuruun jalqabamee jira. Kanaaf dhalli Oromoo hani Oromiyaa keessa jirtan hundinuu mootummaan tun Beerawii isin guurtee isin ficcisiisuudhaaf sagantaa bal'aa baafattee sochii eegaltee jirti. Kanaaf akka lola isin ilaalle irratti dhumuuf waan deemtaniif jecha dafaatii hatattamaan qabsoo Oromootti makamaa. Waraana bilisummaa Oromootti makamaa. Du'a seenaa qabdu. Du'a siigaltee wareegama qaalii san wareegamuutu barbaachisaa jechuudha. Kanaaf kun akka dhaamsa kootiitti. Kanaaf dargaggoon Oromoo, qeeroon Oromoo, qarreen Oromoo haalli amma biyya Itoophiyaa san keessatti deemaa jiru haalaan akka malee nama yaachisa. Yaachisuu qofa osoo hin taane teessee yaaduu qofa osoo hin taane gama qabsoo teetii deebi'uun gama qabsoo teetiitti makamuun furmaata irraa duraati. Furmaata irraa duraati. Kanaaf akka nama Oromootti dhaamsa kiyyaan isinii dhaamu barbaada jechuudha. Harargee tana bakka hedduutti siigaltee sochiin nama guuruu Beerawii nama guuruu eegalamtee jirti. Oromiyaa tana bakka hedduutti siigaltee waraana manguddoo amma 65 amma 70 fuudhanii leenjisuun eegalame, humnaan leenjisuun biyyee hidan jechuudhaan eegalamee jira. Karoorri siigaltee dargii lamaffaa warra phiiphii eegalamee jira. Oromoo fixuudhaaf lola isaan ilaalle keessa geessanii siigaltee dhala Oromoo balleessuudhaaf. Kanaaf akka dhala Oromootti akka nama Oromootti waan amma isinii dhaamaa jiru kana Beerawii amma mootummaan guuraa jirtu kana osoo isin qabanii lola isin ilaalle irratti isin fuudhanii isin hin ergine gama bakka haqaa bakka waraana bilisummaa Oromootti makamuun barbaachisaadha. Barbaachisaa. Kana mootummaan ati kaleessa siigaltee mootummaa ilma abbaa gadaati. Mootummaa teenya ijoollee Oromoo biyya bulchuu jiratan jettu har'a waan si dhufaniin arkitee jirta. Har'a waan si dhufaniin arkitee jirta. Mootummaan Beerawii humnaan si guurtu mootummaa Oromooti. Mootummaa Oromooti. Mootummaa Oromoo fayyaduudhaaf gad dhaabbate. Qeeroo Oromoo tan kaleessa siigaltee qabsooytee bilisummaa fitti tan kaleessa qabsooytee warra juntaa kana siigaltee maqaalee galchite dhaqaadhaan galanni qeeroo Oromoo kana galanni qeeroo Oromoo siigaltee hayyoota Oromoo hidhuudha. Galanni qeeroo Oromoo Hacaaluu ajjeesuudha. Galanni qeeroo Oromootii fi qabsaa'ota Oromoo Abduu Jabbaar Hussein ajjeesuudha. Mootummaan tun mootummaa Oromoo kan taane Oromoon siigaltee jala murtee beeytee jirti. Beekuus qabdi.
Kanaaf dhimmi siigaltee Beerawii guuruutuun itti saffisaan itti deemamaa jira. Aanaa Haramaa irratti eegalee jira. Awwadaa irratti eegalee jira. Harargee lixaa tana siigaltee aanaa Ciroo irratti humnaan nama fuudhuun eegalamee jira. Already siigaltee Oromiyaa tana bakka hedduu keessatti humnaan nama butanii gama Beeraawiitti nama fuudhuun eegalamee jira. Tooftaan siigaltee mallattoon Beerawii wanni ammaas godhaa jiran biyya eedan jechuudhaan manguddoo biyyaa tan umriin 65 70 dhalaa siigaltee haawwan osoo tokko nafne siigaltee leenjisu jira. Leenjii siigaltee waan nama kofalchiisu takka jira. Kanaaf mootummaan kun mootummaa dargii lammaffaa akka ta'e siigaltee qabatamaadhaan arkaa jirtanii. Kanaaf furmaanni Oromoon qabdu, furmaanni qeeroon Oromoo qabdu, furmaanni qeeroon Oromoo qabdu hiriira ba'uu miti. Furmaanni qeeroon Oromoo qabdu dhahaa darbachuu miti. Furmaanni qeeroon Oromoo qabdu waraana bilisummaa Oromootti makamtee mootummaa kana xumuratti gootee bilisummaa fiduutu barbaachisaa jechuudha. Kana isa dhugaadhaan dhahaadhaan qabsootti TPLF buufte. Arraan tana siigaltee haalli ammasitti dhufaa jiru, haalli qeeroo Oromootti dhufaa jiru, haala siigaltee humnaa waraanatti si fuudhanii lafa seenaa hin qabne, lafa Oromoo, lafa nafxanyaa irratti si ajjeesuuf waan deemaniif kana siigaltee dammaqinaan qeeroon Oromoo of eeggannoo godhuu qabdu. Of eeggannoo gootanii siigaltee qabsoo bilisummaa Oromootti makamuutu barbaachisa. Kana akkasuma siigaltee warri bilisiginnaa kun kaabinoonni Oromiyaa bakka hundatti bobba'anii jiran jechuudha. Dhimma Beerawii guuruu kanaa wajjin wal qabatee godina Oromiyaa kana hundarra bobba'anii jiranii. Fakkeenyaaf Alamuu Simee Oromoo Toolloo bira dhaqee Oromoo Toollootiin lola sameen amma lola siigaltee naannoo Amaaraatti gaggeeffamaa jiru kana hirmaadhaa je'anii wallo doorsisaa jira. Yoo isin lola naannoo Amaaraatti gaggeeffamaa jiru kana irratti hin hirmaanne meeshaa teessan qawwee teessan isinirraa hin jechuudhaan Oromoo Toolloo Alamuu Simee naftanyichi siigaltee Haadireen Opiidiyoo ummata Oromoo walloo doorsisaa jira jechuudha. Akkasuma kaabinoonni hundinuu dhimma Beerawii wajjin wal qabatanii ergama naftanyaa karoora naftanyaa biraa ba'een qabatanii ijoollee Oromoo Beerawii guuruudhaaf kaabinoonni sadarkaa naannoo jiran bobba'anii jiran jechuudha. Bobba'anii jiran. Godina hundarratti siigaltee ijoollee Oromoo guuranii Beerawii guuranii naannoo Amaaraa geessanii ajjeesuudhaaf bobba'anii jiran. Kanaaf Oromoon dammeexxee lola isaan hin laalletti deemuun hin barbaachisu. Arraan tana siigaltee haalli amma dhufe kun haala humnaan nama guuruuti. Kanati fadhiidhaan jaanii wanni akkasiin jirtu jechuudha. Fadhii miti amma humnaan guuraa jiran. Kanaaf dhalli Oromoo dammaqaa qabsoo teessaniin makamaa waraana bilisummaa Oromoo makamaa du'a seenaa qabdu duutu barbaachisa. Kana wanni jechuu barbaadu. Kana gama biraatiin waan siigaltee nama ajaa'ibsu takka amma fakkeenyaaf mee warra siigaltee deeggaraa bilisiginnaa kana ilaallu warra deeggaraa bilisiginnaa kana ammaas mootummaan arra isin jala teessanii mootummaan isin mootummaa ilma abbaa gadaati jettan mootummaan isin mootummaa Oromooti jettan dargii lammaffaa ta'eeti dhala Oromoo waraanaan humnaan guuraa jira jechuudha. Warri siigaltee biyya alaa teessee arraan tana badhaadhiin ettee lafa dhiitaa jirtu akka itti biyyaa baate ni beekta. Irra guddaan nama keenyaa kan Beerawii dargii tanaa jecha biyyaa beeseddu ammoo mootummaan ati mootummaa Oromooti. Mootummaa Oromooti mootummaa akkanaa Oromootti akkana arginettee lafa dhiitaa jirtu. Arraan tana siigaltee dhala Oromoo obboleessa kee humnaan siigaltee waraana guuraa jiran jechuudha. Humnaan waraana guuraa jiran. Mootummaan Oromoo tana. Mootummaan Oromoo tana. Ummata siigaltee ummata ayilii hin qabne akkanaa kanaatu Oromoo keessa jira. Akkanaa kanaa jira. Diina akkanaa kanaatu Oromoo keessa jira.
Keessaafuu deeggartoonni warri siigaltee biyyaalaa jirtan. Warri dhiiga Oromoo gurgurtanii haqa Oromoo gurgurtanii biltsiginna jechaa jirtan. Warri biyyaalaa tana hunda keessa jirtan. Warra daflaalii fi fakkaattoota isaa sagalee bosonaa kan jiru tokko jira. Jaarstaayyee fakkaatu tokko. Warreen akkanaa kun ilmaan Oromootti qoosaa jirtanii jechuudha. Isin dhala Oromoo nafxanyaadhaaf gurgurtanii jiti qabeenya horachuuf biyyaalaa tana keessa teessanii lafa Finfinnee fudhachuudhaaf lafa dhiitaa jirtanii jechuudha. Lafa dhiitaa jirtan. Lafa dhiitaa jirtan. Waan nama ajaa'ibsiisaati. Waan nama ajaa'ibsiisaati. Mootummaa siigaltee gala haatee jirtu tanatti. Mootummaa tanaa jecha waan ajaa'ibaatiin kan inni siigaltee dhaga'aa jiru. Waan ajaa'ibaati waan nama ajaa'ibsiisurra. Warri siigaltee kaadiree biltsiginnaa yeroo hunda siigaltee isin maal wanni isin qabattanii deemu jirtanii biyyaalaa teessanii wanni isin deemaa jirtanii maal akka waan siigaltee mootummaa tana keessatti namni Oromoo hirmaachuu qaba. Nuti ilmaan jaarraa abbaa gadaati. Maqaa jaarraa abbaa gadaa qabattanii Amaaratti siigaltee mootummaa Amaaraa tana cimsuudhaaf itti deemaa jirtanii jechuudha. Isin beeknaa beeka. Jaarraa abbaa gadaa Oromoof qabsaa'e. Jaarraa abbaa gadaa gandaaf hin qabsoofne. Jaarraa abbaa gadaa gosaaf hin qabsoofne. Jaarraa abbaa gadaa Oromoof qabsaa'e. Isin garuu biyyaalaa teessaniiti. Isin biyyaalaa teessanii Jaafar Alii fi Hangaasaa hizaabbachaa qabsaawaa jirtan. Jaafar Alii gosoteen jettanii siigaltee kana qabattanii deemaa jirtan. Hangaasaan gosoteen jettanii kana qabattanii jala deemaa jirtan. Karaa dogongoraa jirtan. Maqaa jaarraa abbaa gadaa qabattanii Oromoo siigaltee dogongorsaa jirtan. Jaarraa abbaa gadaa Oromoof qabsaa'e. Gosaaf hin qabsoofne. Oromoo addaan qoqqooduuf hin qabsoofne. Nafxanyoota olaantummaa nafxanyaa mirkaneessuudhaaf jaarraa abbaa gadaa hin qabsoofne. Jaarraa abbaa gadaa haqaaf qabsaa'e. Dhugaaf qabsaa'e. Gabrummaa uummata Oromootiif qabsaa'e. Isin maqaa jaarraa abbaa gadaa qabattanii jirti. Olaantummaa nafxanyaa mirkaneessuudhaaf kaadiree biltsiginnaa taatanii halkanii guyyaa lafa dhiitaa jirtanii jechuudha. Biyyaalaa tana keessatti. Biyyaalaa tana keessatti. Har'aan tana wallaaltota uummata akka keessanii takkaan agarre. Karoora kaleessa nafxanyaan uummata Oromoo gandaan gosaan qooddee itti bulchaa turte san mirkaneessuudhaaf isiniis Jaafar Aliitii fi Hangaasaa jala deemtanii akka olaantummaa siigaltee gosa tokkoo takka saba Oromoo kana qoqqooduu irratti hojjechaa jirtan. Yeroo kana hojjettan seenaa jaarraa abbaa gadaa namatti himuu barbaaddu. Biltsiginnaa keessatti seenaa jaarraa abbaa gadaa namatti himuu barbaaddu. Yaa wallaaltota. Kanaaf garaa keessaniif qofa qabsaa'uu jirtan malee Oromoo bakka hin buutan. Gosoota akkallee bakka hin buutan. Gosoota akka bakka hin buutan. Dhugaa dubbachuudhaaf gosoota akka bakka hin buutan. Jaarraa abbaa gadaa bakka hin buutan. Wanni amma siigaltee qabsoo Oromoo tanaa fi keessaafuu Harargee tana addaan qoqqooduu irratti warri dalagaa jiru warra kaayyoo jaarraa abbaa gadaa galmaan geenya jedhee murna siigaltee murna duwwaa tokkootu Oromoo tana addaan qoqqooduu fi uummata Harargee kana addaan qoqqooduudhaaf biltsiginnaa jala galtee shira uummata Oromoo kanarra gaggeessaa jirta jechuudha. Hin milkooytu. Ati siigaltee gosa yoo yaammattee gosti ati yaammattu nafxanyummaa yaammadhu abiyyi yaammadhu. Gosoota akka bakka hin buutu. Hangaasaan gosoota akka bakka hin bu'u. Gosoota akka bakka hin bu'u. Karaan isin deemaa jirtan karaa dogongoraati. Karaan isin siigaltee deemaa jirtan uummata keenya addaan qoqqooddanii
bilsiginnaadhaaf humna ta'uu fi biyyaalaa tana keessatti maadheeffattanii dalagaa jirtan hin milkooytan isinirra beekamee jira. Oromoo addaan qoqqooddanii umrii Abiyyi dheereessuu fi siigaltee halkanii guyyaa hojjechaa jirtan. Jaafar Ali siigaltee damiina gosaa godhattanii hangaasaa damiina gosaa godhattanii jirti. Oromoo tana addaan qoqqooduuf karoora baafattanii itti deemaa jirtan. Jaafar Ali gosa takkallee bakka hin bu'u. Hangaasaan gosa takkallee bakka hin bu'u. Harargee bakka hin bu'u, gosa takka bakka hin bu'u. Wanni inni bakka bu'u Abiyyi amma bakka bu'u. Biltsiginnaa bakka bu'u jechuu jira kun. Kanaaf ummanni Oromoo bal'aan dhalli Harargee guutuun gosti Harargee guutuun waan amma haadireen biltsiginnaa tun garaa isaanii guuttachuuf faayidaa isaanii guuttachuudhaaf gosa jalatti dahatanii umrii nafxanyaa mootummaa nafxanyaa tana mirkaneessuudhaaf wanni isaan godhaa jiran balaaleffachuutu barbaachisa. Balaaleffachuutu barbaachisaa jechuudha. Kanaaf shirri isaan godhaa jiran jalatti beekamee jira. Jalatti beekamee jira. Jaarraa abbaa gadaa yeroo qabsoo godhu Oromoodhaaf qabsoo godhe. Oromoodhaaf qabsoo godhe. Jaarraa abbaa gadaa nama Oromoodhaaf qabsaawee nama Oromoodhaaf dhalatee Oromoodhaaf du'e. Nama siigaltee qabsoo tana utubee obboleeyyan kiyya ka Oromootu jira jedhee nama Shawaa dhaqee obboleeyyan isaa kan Oromoo ofi gayyaamee qabsoo tana utube jaarraa abbaa gadaa. Jaarraa abbaa gadaa akkanaati. Rabbi rammataa godhuuf. Jaarraa abbaa gadaa gosa takka qabatee gosa takka irratti siigaltee miidhaa fiduuf hin qabsoone. Godina tokko qabatee godina kaan irratti siigaltee rakkoo fiduudhaaf hin qabsoone. Haalli siigaltee amma hangaasaan faan itti jirtan. Jaafar Alii faan itti jirtan. Daflaal faan itti jirtan. Waan isin baasaatii miti. Isin mataa keessan bakka buutan. Harargee bakka buutan. Oromoo bakka buutan. Gosa takkallee bakka buutan. Tooftaan teessan obbee jira. Isin rabbeenee jira. Ummanni Oromoo isin quban qabu. Shira siigaltee isin biltsiginnaa tana aangoo tursiisuudhaaf mootummaa tana lubbuu itti godhuudhaaf ummata keenya kana qoqqooddanii ummata keenya kana siigaltee aangoo kunoo warra kanaatu gosa kanaatu aangoo qabatee jira. Gosa kanaatu mootummaa tana keessa bakka guddoo qabatanii ummata keenya addaan qoqqooduu irratti warra hojjechaa jirtan milkooytan. Isinillee siigaltee gosa takkallee bakka hin buutan. Jaarraa abbaa gadaallee bakka hin buutan. Kana siigaltee jala murtanii beekuutu barbaachisa. Qeeroon Oromoo tan biyya alaa keessa jirtan manguddoo siigaltee fazastee manguddoo kara deemu wallaalte. Kan siigaltee biyya alaa tana keessa dalagachuu dadhabee karoora itti biyya galuun karoora siigaltee Oromoo itti diigee gosaan biyyatti galee lafa fudhachuu warra barbaadu kana saaxiluutu barbaachisaa jechuudha. Saaxiluutu barbaachisa. Warri siigaltee amma fakkeenyaaf warri nama qoqqoodee Oromoo qoqqoodee dhala Harargee qoqqoodee mootummaa nafxanyaa tana umriidhaan tursiifachuuf warri deemu warra biyya Austraaliyaa keessa jiru. Daflaalii fi garee isaa. Warri kun yeroo sosso'anii waa'ee qabsoo odeessan milikanni isaanii jaarraa abbaa gadaa doo godhataniiti qabsoo Oromoo tana cabsuudhaaf qabsoo Oromoo tana balleessuudhaaf mootummaa warra biltsiginnaa kan umriitti godhuudhaaf socho'aa jiranii jechuudha. Socho'aa jiran. Ummanni kun nam tokko bakka hin bu'an. Daflaan nam tokko bakka hin bu'u. Kan bakka bu'u biltsiginnaa bakka bu'a. Nafxanyaa bakka bu'a. Kana warra kaleessa Oromoo fixe. Warra kaleessa ijoollee Oromoo ficcisiise. Muttaar Khadiir wajjiin Austraaliyaa ta'anii arraan tana shira lammaffaa Oromoo irra gaggeessuudhaaf
socho'aa jiran jechuudha. Daflaalii fi gareen isa fakkaatu. Warri siigaltee akkan qabne. Warri Oromoo tanaa fi Harargee tana gosaan addaan qoodee aangoo bilisiginnaa tursiisuu barbaadu. Warra kanaatu jira jechuudha. Kana siigaltee Oromoon dammayitee warra kanaa kana saaxiluutu barbaachisa. Wanni isaan deemu jiraniin warra mootummaa biyya saniitti illee siigaltee saaxiluutu barbaachisa. Biyya Ameerikaa keessaas warruma kanaa jira. Akka siigaltee murtii guutuu kajaanii ni jira. Biyya Ameerikaa tana keessatti. Warra kun sagantaan isaanii sagantaa biraati. Shaadaan isaanii warra hangaasaa fi Jaafar Aliitti hidhatee Harargee tana siigaltee maqaa balleessuu deema. Warra Harargee tana gosaan addaan qoodee bilisiginnaa umrii tursiisuu deemuutu biyya alaa tana ijaaramu jira jechuudha. Biyyuma hunda keessattuu siigaltee sochiin isaan godhaa jiran irratti beeynee jira. Oromoon siigaltee dhalli Harargeetis akka Oromoottis tokkummaa cimsuutu barbaachisa. Yeroo arraan tanaa siigaltee tokkummaadhaan qabsoofnee mootummaa tana ofirraa kaasuutu barbaachisa. Faffaca'uun hin barbaachisu. Sagantaa gosaa ta'e isaan gaggeessaa jiran tana fashaleessuutu barbaachisa. Gareen siigaltee Jaafar Aliitii fi Hangaasaa akkasumas Daflaal warreen siigaltee Oromoo diiguudhaaf Harargee diiguudhaaf warri anjeeffatee lafaa ka'aa jiru kana saaxiluutu barbaachisa. Kana siigaltee Oromoon dura dhaabbachuutu barbaachisa jechuudha. Kanaaf qabsoon Oromoo tan amma gaggeeffamaa jirtu abbaan qabsoo Oromoo Jaarraa Abbaa Gadaati. Waan siigaltee jenereeshiniin irraa qabsaa'onni irraa kan gahee qabu hin jiru dhugaa dubbachuudhaaf hanqa Jaarraa Abbaa Gadaa gahee qaba. Jaarraa Abbaa Gadaa Oromoof nama qabsaa'e. Nama Oromoof dhalate Oromoof du'e. Oromoon siigaltee kabajaa guddaa qabdiif. Oromoon kabajaa guddaa qabdiif. Jaarraan Abbaa Gadaa qabsoo Oromoo keessatti abbaa qabsoo Oromooti. Dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf maqaa kabajamaa kanaa fi sooreysa kabajamaa kana maqaa sooreysa kabajamaa kanaa qabatanii warra siigaltee bilisiginnaa tana umrii itti godhuudhaaf lubbuu itti godhuudhaaf warra biyya alaa keessa sosso'aa jirtan warra biyya hunda keessa sosso'aa jirtan isinirra beeynee jira. Isinirra beeynee jira. Hin milkooytan. Qoqqoodanii bituun siigaltee nafxanyaa ta'e isin karoora baafattanii itti deemaa jirtan. Ka isin ambaasii irraa maallaqa fudhattanii itti deemaa jirtan isinirra beekamee jira. Dhalli Oromoo isinirra beekee jira. Hin milkooytan jechuudha. Hin milkooytan. Sagantaa Daflaalii fi Muktaar Kadir biyya Astrooliyaa tana keessa teessanii seenaa Jaarraa Abbaa Gadaa odeessaa. Seenaa Jaarraa Abbaa Gadaa odeessaa Oromoo tana addaan qooduudhaaf gosaan addaan qooduudhaaf sagantaan Daflaalfaan baafattanii itti socho'aa jirtan qeeroo Astrooliyaa biran kuttan. Dhaloota Oromoo kan Astrooliyaa jiru ijoollee siigaltee dhugaa saba kanaatiif dhaabbatte biran kuttan. Injifannoo isaaniitiin arraan tana siigaltee qeeroon Astrooliyaa injifannoo qabsoon isaan gaggeessaniin ambaasiin sanuu siigaltee kan cufamu ta'ee jira jechuudha. Ambaasiin cufamu keessaa tokko Astrooliyaati. Kun wareegama siigaltee dhalli Oromoo biyya Astrooliyaa jirtuu fi ijoolleen Oromoo jenereeshiniin Oromoo jajjabduun qabsoo isaan gaggeessaniini injifannoon kun dhufe. Arraas hin milkooytanii warri qabsoo Oromoo tanaa fi Oromoo tana gosaan addaan qooddanii gandaan addaan qooddanii ni milkooynettanii itti deemaa jirtan hin milkooytan. Umriin isin siigaltee gosaan Harargee fi Oromoo tana addaan qooddanii bilisiginnaa tana umriin ni dheeressinetanii wanni isin godhaa jirtan hin milkooytan. Isin jala beekamtee jirti. Imaamni keessan Jaafar Aliitii fi Hangaasaadha. Jaafar Alii matuma isaa bakka bu'aa, Hangaasaan mataa isaa bakka bu'aa, Harargee bakka bu'u, gosta kallee bakka bu'u. Kanaaf kan akkanatti hubachuutu barbaachisa. Kanatti hubachuu barbaachisa. Jaarraa 21 jiraachuus beeka. Kanaaf mee
qaanyiidha bara waan nama qaanfachiisaati. Ummata kan milkoomtanii ani tanumaan jechuu barbaada. Arraan tana siigaltee qabsoo Oromootii fi qabsoo bilisummaa Oromoo tanaaf jenereeshinii jajjabduu ijoollee Oromoo jajjabduu biyya alaa tana keessattis qeeroolee Oromoo jajjabduu jira biyya hunda keessatti. Tan saba kanaaf dhaabbattee eenyummaadhaaf falmachaa jirtu. Tan qabsoo Oromoo tana if dura tarkaanfachiisuudhaaf walit jaaramtee hojjechaa jirtu ijoollee Oromoo qeeroo Oromoo dhala Oromoo jajjabduutu jira. Ifin dhibina. Ifin dhibina. Ifin dhibina. Kanaaf antanumaan jechuu barbaada. Hanqanumaan dubbachuu barbaada. Mootummaan isin mootummaa Oromooti jettanii ittiin dhaadachaa turtan. Mootummaan isin ilma abbaa gadaati. Ilma abbaa gadaatu aangoo qabatettanii ittiin dhaadachaa turtan. Arraan tana Beerawii eegalee jira. Dhala Oromoo guuree siigaltee ibiddatti gannaqee fichisiisuudhaaf ganda hunda keessaa ijoollee Oromoo guuruun eegalamtee jirti. Hunoo faayidaan isin fiddan deeggartoonni bilisiginnaa tana jechuun ijoollee Oromoo fichisiisuu, nama Oromoo hiisisuu, nama Oromoo dhala Oromoo biyyaa baasuu. Tana hunoonni isin irratti hojjechaa jirtanii garuu hin milkooytanii. Qabsoon Oromoo bakka kaleessaan jirtu, waraanni bilisummaa Oromoo bakka kaleessaan jirtu, injifannoon uummata Oromoo, bilisummaan uummata Oromoo yeroo gabaabduu keessatti inshaallah dhufuunsii waan hin oolle warri umrii mootummaa tanaa tursiisuudhaaf gandaan gosaan imaama keessan siigaltee Jaafar Aliitii fi Hangaasaa godhattanii warri dalagaa jirtan isinirra beekamee jira. Ifaan isinirratti ifee jira. Masmara diimaa qalama diimaan isinitti ifee jira akkanamitti isinitti ifee jira. Kanaaf hin milkooytanii jechuudha. Hin milkooytan. Kanaaf injifannoon uummata Oromootiif haa ta'u. Ijoolleen Oromoo qeeroon Oromoo mootummaan tun isin qabdee sameen isin geessitee isin hin fixin. Kanaaf qophaawa. Bakka dhugaadduuf qabsaa'u qabsoo Oromoo duudhaaf of qopheessa. Hanumaan jechuu barbaadaa nagaan jiraadhaa. Fayyaadaa injifannoo uummata Oromoo.